isa mufachiisuun jaaladhu. Dhugaa rabbi maaliif jennaan innis na mufachiisuun jaalatu anis isa mufachiisuun jaaladhu. Hedduun jaaladhaan hedduu na jaalataa waliif taane naatee isaa ta'eetiin jira. Kanaafuu waan akkanaa silaa dhaabdee bareedaa natti fakkaata. Wallahi osoo danda'ee dhaabee maakii maqaa minatti tola shigalee tokko faaratti ani kalee isillee disrespect hin goone shigalee indoom isaa yoo takaranii disrespect na godhaa ture shigalee. Ani isillee kabajaa ture. No, disrespect inni badiin qabu maaliif jennaan yaadi ati waan tokko yaadi. Nama na jaalatu tokko isa maddi teessee yoo akkas haasoitu akkamiin nu jechuun obsee waan akkasiin inni iyyuu si maddii taa'ee akkamitti ana achitti si argu akkamitti waan akkasii haasaa yeroo sirraa bareedee minaan si jiru yoo lafa gaamaa dhugaa rabbi waan akkasiin hin jenne siinuu hin jenne maaliif jenne inni disrespectii ajaa'ibaa wayina godhaa ture. Ani garuu waan si jaalatu haqa qaba miti inni haqa hin qabu. Si jaalataa? Haa isitti himaan jiraami. Ani yoo si jaaladhu reema akkasitti si wal godha. Sannan dhibu'aan. Anamma duraan akka inni si jaalatu hin beeku si galee mi? Ani eega si jaaladhe akka waan nama lammata dhalateetti si galee mirqaana keessadha si galee mi? Anamma jireenya tun mi'aa jira. Amma yoo si dhiise akka waan ganaa du'uu bakka jireenya. Dhiisee mitireessuun addatti barhoobatti.